Halkan moo guyyaa dubbisuutu caala? Akkam jirtu kabajamoo hordoftoota Gadaa koo baga nagaan nuuf ta'an. Hundi keenya yeroo dubbisnu yookaan qo'annu karaa mataa keenyaa qabna. Isin keessaa namni ganama bariidhaan ka'ee qo'achuu jaalatu eenyu? Moo halkan namni hundi erga rafee yeroo callisutti qo'achuu filattu? Barnoota keessatti isa kamtu caala bu'aa qaba jedhamee yeroo hedduu gaafatama. Har'a faayidaa fi miidhaa halkan dubbisuu fi guyyaa dubbisuu saayinsii waliin wal qabsiisnee ilaalla. Xumura irratti ammoo akkamitti yeroo siif ta'u addaan baafachuu akka dandeessu sitti hima. Isin halkan moo guyyaa akka dubbistan koomentii irra naaf barreessaa. Faayidaa guyyaa dubbisuu. Duraan dursee waa'ee guyyaa dubbisuu haa ilaallu. Saayinsiin akka jedhutti namni baay'ee guyyaa dubbisuu filata. Sababni isaas sammuu haaraa, hirriba gaarii erga rafee booda ganama sammuun keenya dandeettii odeeffannoo haaraa fudhachuu guddaa qaba. Ifa uumamaa, ifti aduu ija keenyaaf gaariidha. Sammuu keenya akka dammaqu godha. Ifa elektiriikii caalaa ifti aduu xiyyeeffannoo keenya nuuf dabala. Sagantaa waliin wal simaadha. Mana barumsaa, hojii fi mana kitaabaa hundi guyyaa waan banamaniif yeroo sanatti qo'achuun nama biraa irraa gargaarsa argachuufis si gargaara. Hirriba sirrii. Guyyaan dubbisanii halkan rafuun hormoonii sammuu keenyaa waliin wal sima. Faayidaa halkan dubbisuu. Garuu namoonni tokko immoo halkan malee qo'annaan naaf hin galu jedhu. Halkan dubbisuunis faayidaa mataa isaa qaba. Callisaadha. Halkan sagaleen konkolaataa, ijoollee fi dubbiin namootaa hin jiru. Callisni kun xiyyeeffannoo kee dachaadhaan dabala. Harkifannaa dhabuu. Halkan namni siif bilbilu hin jiru. Sooshaal miidiyaa irra ergaa baay'een hin dhufu. Kun ammoo waan qo'attu qofa irra akka xiyyeeffattu si gargaara. Yaada haaraa. Qorannoon tokko akka jedhutti sammuun namaa tokko halkan yaada haaraa uumuu irratti jabaadha. Yaada gadi fageenyaan dubbisuu yeruma sana rafuun sammuun kee odeeffannoo dubbise akka ol kaa'u piroosees godha jedhamee amanama. Saayinsiin hoo maal jedha? Hayyee isa kamtu caala ree? Saayinsiin kan jedhu inni kamtu caala kan jedhu deebii tokko qofa hin qabu. Kun yaada sa'aatii uumamaa kee irratti hundaa'a. Namoonni tokko rilaaks yookaan simbira ganamaa jedhamu. Isaan kun ganama dammaqoodha. Namoonni kun ammoo naayit owls yookaan urunguu halkanii jedhamu. Isaan kun ammoo halkan aktiiviti ta'u. Wanti guddaan qo'annaan kee qulqullina qabaachuu isaati malee sa'aatii meeqa qo'attee kan jedhu miti. Halkan dubbistee guyyaa guutuu yoo rafte jireenya kee geeddaruu dandeessa. Guyyaa dubbistee yoo xiyyeeffannoo dhabde ammoo yeroo kee guddaa. Akkamitti kanan kee adda baafatta? Yeroo siif ta'u adda baafachuuf qabxiiwwan kanneen irratti hundaa'i. Xiyyeeffannoo. Sa'aatii kam caalaa dammaqaa taatan? Naannoo kee halkan callisaa qaba moo guyyaa mana kitaabaa deemuu siif wayya? Fayyaa. Halkan dubbisuun kee hirriba si dhoowwaa? Yoo hirriba si dhoowwe guyyaa qo'achuu siif caala. Yaalii godhi. Torban tokko ganama yaalii, torban tokko halkan yaali. Isa kamitti akka caala hubatte of madaali. Gabaabumatti guyyaa dubbisuus halkan dubbisuus wanti guddaan xiyyeeffannoo qo'achuu fi hirriba gahaa rafuudha. Hirriba malee qo'achuun sammuu miidha. Isinree sa'aatii kam qo'achuu jaalattu? Halkan moo guyyaa? Koomentii irra naaf barreessaa. Barnoonni irraa yoo isinitti tole laayik gochuun hin dagatinaa. Akkasumas odeeffannoo dandeettii keessan dabalaa biroo akka isin hin dabarre sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'a. Hanga viidiyoo biraan wal agarrutti nagaan naaf turaa. Galatooma.